Hayyee assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu obboleewwan keenya biyya duniyaatti argamtanu baga nagaa taatan baga jiraattanii bakkuma isin jirtanutti nageenyiniif rahmanni rabbi isinii waliin haa ta'u jedhaa. Warreen maatii mubee shoo taatan akkuma ergasii keessanii laayik gochuudhaan akka namoonni hedduun hordofan godhaa. Komentii irratti yaada keessan nu barreessaa. Warreen immoo maatii mubee shoo hin taane subscribe gochuudhaan maatii keenya taasisaniin jenna. Galatoomaa ulfaadhaa. Dhimma social media kana irratti deemaa jiru irratti yaada koo dabarfachuu dhufe. Yaadni kootis obboleettii keenya Fatihaa Mujaahid akkuma beekamu kanaan dura Muwaazoo jettee sana booddee immoo Isaaq jettee sana booddee immoo Mubaarak jettee haa ta'u malee tarii wanni kun yookiin ajandaa ta'uu danda'a yookiin immoo madda galii ta'uu danda'a yookiin immoo Allahu alam abbaatu beeka. Haa ta'u malee obboleewwan keenya an erga gaafa waa tokko wanta isinii ibsuu qabu kayroo hin jedhina. Wannan dhugaa kan rabbiitii dhugaa itti himu qabu. Gaafa isin kilooroksii dhuddullee ani hin argine obbolaa keenya warra bira turan tunaa bilbilee akkasitti makkii oroo fayyii mahadii fayyii namoota hedduun laayivii dabarsanii na laayivii irratti argine birmannee akkuma ergasii namaa birmannu birmadhee tan naqee sana booddee mana yaalaa geessee mana yaalaa argan geessee ka'ee laayivii waraabee isin agarsiiseen jira. Sanaan booddee dhimma tokko irratti yeruma sana waliin taane walitti buune blookii ofirraa godhe Facebook ilaanis YouTube ilaanis waan hundaan blookii ofirraa godhe jiraataa turre isinis blookii na gootanis blookii godhe jiraataa turre quba waliin qabnu jechuudha. Miidiyaan maratti wal argina malee. Sana booddee dhiyeenya kana namni walitti nu araarsee araaramnee dhiifama guddaa jetteennaan dhiifamasii anis fudhee sana booddee in arrabsinaan jedhe nan arrabsinaa jetti. Duraanis Muwaazoo koo jedhaanumayyii waan kanatti galte waan ta'eefi nan arrabsinaa maal na arrabsituu mirga kootii maal jettee naananii viidiyoo tokko jedhe yaadattu YouTube irratti. Obboleewwan keenya in arrabsinaanii dhiisaa akka barbaadde ta'u feetu qullaa deemtu feetummoo akka barbaadde taatu jedheen sin itti hime. Sana jechuun waa biraa jechuu miti. Yani bakka in arrabsinaati akka barbaadde taatu jedheen isin gorsee isiillee waameen isinii gorsee gaaffii qabdan dhiyeessaa jedhee Facebook irratti suuraa isinii maxxanse. Sana booddee suuraasii Facebook irratti maxxansinaan namoonni hedduun gaaffii gaafattan. Yeroo gaaffii gaafattan gaaffii keessan qaamaan fideetan iyyii gaafataa isin dhageesse miti. Erga isin dhageesse ka'ee guyyaa lamman bullee Mubaarakiin jaalladhe jettee qoosaadha beekaatun jedhee sana booddee suuraa hojjechiifattee tiishartii hojjechiifattee kubbaa hojjechiifattee keessa kaati. Isa kana rabbi si qajeelchu jechuudha malee yoo beekaa ajandaadhaaf ta'e rabbi si qajeelchu yoo immoo dhugumatti na jaallatte ta'e immoo isin beektu isin beektii bultii qabaa bultii jaarradheen taa'aa jira. Kanaa jennaan wal jeequ yoo beekaa ta'e wal jeequun hin barbaachisu. Maaliif akki taasaan hin jiru. Kana nan obboleewwan keenya dhiifamaa wajjin warreen suuraa olii gadi deddeebisaa ta'an dhiisaa kalas bakka. Maaliif edda tokko na naasifte bilbiltee yoo ati ni kaana hidhattee nan fuutu ta'e wallaahi of ajjeesaa jette. Maal jechuudhaan of ajjeesuun rakkasuma akkanaa ta'e tokko. An yoon ofii kootii illee intinaa jedhee nama hedduudhaaf an jiraadha. Haadha manaan qabaa, ilmoon qabaa, deebisee immoo maatii kootii illee akkasuma ofii kootiis jiraachuun barbaada. Namoota harka qalleeyyii miskiinota namoota dhukkubfatan waan danuu nama hedduudhaaf an jiraadha gatitee fi obboleettii koo yoo du'uu barbaadde maqaa nama biraatiin dhiifama guddaa wajjin dheengadda wal taraaramuun keenya maqaa nama biraatiin malee maqaa kootiin mitiin siin jedha. Obboleewwan isinis immoo jalaa uwwisinaa ajandaa gootanii jalaa uwwiftanii nattiin kakaasinaa isinii galee innaa waan akkasii nama mudataa kun mudannoo ajaa'ibaati. Gaaffiidhuman dheengadda gaafataa ture miidiyaa irratti gaafataa ture hojiirra oolchite. Nama meeqarraa si qaba jaalallee jennaan gaaffiidhuma gaafachuudhaa waamee jennaanuu boonan irraanfadhe. Gaaffii si gaafachuufan si waamee baga nagaan na biratti argamte jennaan aniyyuu gaaffii sirraa qabaa jette. Mee gaafadhu kaan jedheen. An sana na gaafattee yaadees hin beeku iyyaannes. Sin jaalladhaa sin kabajaa sitti muun sodaadhee maalii na wajjin rakkattee kana jennaan na fuchuu keen barbaada. Namni an nama danuudhaaf ta'eera namni danuu waa danuu naa ta'eera naafis. Isinii galee
egaa namni waa waliteedhaaf miti kan wal jaallatu wal jaallatee jaalalli gosa dhibba jira jaalala bultii jaalala obboleessummaa waan danuu jira kana jennaan hangara kootiin edas yeroo sinaa bilbiltee haasaa waan hin taane dubbattu kanuma netti me'alla na jaallatta yoo ta'e dhugumatti na jaallatta yoo ta'e maqaa koo miidiyaa irratti hin baasini anis sin jaalladhaa ati obboleettii kootii haadha manaa kootiin yoo wal hin beekne ta'e walitti barsiisaa wanni akkasii kuni haadha manaa kootti jaartii lammaffaa akkan hin fuune waadaa galee ragatiin ta'eef fuuchuus hin danda'u dhiifaman jedheen namoonni tokko adaraa fuudhi maal keessaa nuftanii mesenjeraan nama ajaa'ibdu suma dhuguma an sahaabaa miti yookiin malaayikaa miti an nama taa'ee fuuchuu hin fedhu angara kootiin dhiifamaa wajjiniin lubbuu si hambisi maali dhugaadhaa dubbataa jiraattee qoosaadhaa ta'ee beektu calluma jettanii waan hin taane irratti yaadan kennina warri immoo dhiiraa anaan fuudhii dabaladhu rakkoon qabattani ofii fuudhaa maan rakkoo qabama jaalala qabsiisaatii haasaa gaarii taasaa bilbilaati waan isin jaallattu taasaati sana booddee ofii keessanii fuudhaa qoosaan taane qoosuun hin barbaachisu qoosni irraa taphanni irraa hin gahan jedhaan obboleettii koo dhiifamaa wajjin ati obboleettii kooti dhageesse ati obboleettii kooti warreen kan immoo dhattanii maqaa kootiin tuttuqina mukaan sin tuquu naan jedhanii ede wallaahi hin bu'aa bulte mukaan sin tuquu kana maali hin jedhinaani anasin hin jedhe yoo beekaa anatti mudditanii rakkoo wayii qaqqabnaan anatti gaafatamummaa jala galchuu barbaaddan malee hin tuttuqinaani jettanii viidiyoo isin edee waraabde tokko isinii maxxanseen ture maal jedhaa turte warri kayroo warri maalii akkasii wanti isin galchuun jiru bakka anan jaalladhee maal xiiqiin ajaadha maa miidhaan irraan ga'uu dandeessi kanaa jennaan obboleewwan keenya amma danda'ame wal gorsuu wayya malee hangara kootiin obboleettii koo gorseera gorsa sana yoo fudhattee hojii irra hojjetee fi isiinuu nagaa taatee jiraatteetti zalaalamiiti wanni waggaadhaan fatihaa mujaahid jedhamuuf hin jiru immoo gorsa isaan fudhadhu gorsa namaas hin fudhadhu yoo jette immoo abbaatu of mara jedhe boofti jedhani sinii galee abbaatu of mara boofti of maree abbaatu of maraa jedhani kana jennaan obboleewwan keenya dhiifamaa wajjin ajandicha ittiin tollee ajandicha dhiifamaa wajjin adara rabbii akkasiin darraa dhabdan barbaada maaliifi dhaxxanii tuttuqina ajandicha yeroo jedhu dhaxxanii keessaan tuttuqxanii kana ta'e sana ta'e maqaa kootiin darrabsinaanii hin dhiisu xiiqiidha jettee meedha naa bilbiltee xiiqiidha hin dhiisu namni xiiqiidhaan nama hin jaallatu namni xiiqiidhaan namatti hin heerumu xiiqiin jireenya balleessa malee jireenya ni ijaaru kanumaan siniin jechuu dhufe asirratti illee waan hedduu haasa'uu hin barbaadu kanaa jennaan obboleewwan keenya naaf kolchaa dhaxxanii maqaa kootiin hin tuqinaa yoo arrabsuu barbaadan achumatti arrabsaa fixadhaa isiniin jedhaa inshaallah amma hojiin keenya feesbuukiin goos deebi'eera waan ta'eef gara feesbuukiittan achi isin irraa baduun koon oolu ijoollee Saawud Arabiyaatiif lammiilee keenya Saawud Arabiyaatti rakkataa jiranuuf sagalee taana galatoomaa ulfaadhaa arrabbiif jecha isin jaalladha warreen maatii koo taatan laayik gochuudhaan koomentii irratti immoo yaada keessan bifa seera qabeessaan naa barreessaa warreen immoo maatiin taa'an sabskiraayib gochuudhaan maatii mubeeshoo ta'an isiniin jedha galatoomaa.